danda'amu kan ja'amu san akka danda'amu hojjetanii qonnaan bulaa fi ogeessi qabatamaan hojii kana fakkaatu hojjete. Qabanii boonee laachise yaa akkuma beekamutti jee kana keessa parsantaa dhibbatti dachis qopheessinee facaasnee xumura jennee qabannee qonnaan bulaan akkaataa ooyiruu isaanii walitti aanuun kaastaan ijaaramuudhaan kan dur dachaa sadiitti oomisha isaa akkaataa itti guddisuu danda'utti lafa qonnaa akkaataa itti guddisuu danda'utti bakka bishaan yaa'aa bichaa osoo hin ta'in bishaan lafa keessaa booda qotatee qonnaan bulaan haroo maatii akkaataa itti qabaachuu danda'uu fi haaloo waliin akkaataa itti qabachuu danda'an dursee hojjennee waan ta'eef yoo xiqqaate hoggaa kana gandi seeftineetiin deeggaramaa turan oomisha bonaatiin kan afraasaatiin kan gannaatiin of danda'ee dinagdee inni kadhattummaadhaa akkaataa ittiin guddachuu danda'utti kan hojjetamaa jiru. Keessaafuu gandi kun kan adda isa godhu qonnaan bulaa moodeelii gama investimantiitti ce'ee qaba. Qonnaan bulaa moodeelii gama investimantiitti ce'uuf ammaan tan propoozaala qopheeffatee hojjechuutu jira. Qonnaan bulaan kun qonnaan bulaa biraatiif moodeela akkaataa itti ta'uu danda'utti. Kaan immoo waliin akka qajeelii ta'anii hojjechuu hin dandeenye lafa qonnaa qamadii kaastara hin qabne loon gabbisuu irratti akkanumatti kiree lukkuu kiree naannoo kanatti kaastara godhuudhaan hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru. Kanaaf bulchiinsi gandaa kan amma hundeessine kun hojii qabatamaa keessa galee hojii raajiidha kan hojjechaa jiru. Fakkeenyummaa guddaa kan qabudha. Dachiin duraan hin qotamin akkanumatti teessu dachii dabalataa guddaadha kan baase. Kanaaf dachii dabalataa guddaa kan baase kan
bona kan akkanumatti teenyee ijaan eenyu osoo hin ta'in qamadii gubbatti oomishne oomisha guddaa kan ta'e jiruu maatii qonnaan bulaa akkaataatti jijjiiruu dandeessutti jiruu qonnaan bulaa waliinii akkaataatti jijjiiruu dandeessutti karoora xiiqii qabannee san akkaataatti milkeessuu dandeenyutti kan bifa qindaawaatiin kan hojjetamaa jiru. Kanaan yeroo fudhannu kan qamadii waggaa sadan kana milkaa'inaan hojjetame jechuun hin danda'ama. Addunyaa keessatti biyya yeroo jalqabaate jechuun hin danda'ama. Biyya gargaarsa qamadii biyya alaatii galu waggaa tokkoof waggaa lama keessatti dhaabdee jechuudha. Kun seenaa guddaadha. Sana keessaa tokko kan amma asitti argamnu Harargee Bahaati. Harargee Bahaa aanaa kanas dabalatee aanaa sila ganama ilaallee Baabbilee dabalatee Gursum kanas dabalatee bal'inaan uummanni gargaarsa jala kan turedha. Seeftii neetii jala kan turedha. Kanaaf utuu lafti kun addana jiru, utuu bishaan kun addana jiru, utuu namni hammi kan addana jiru gargaarsa jalatti qofa jechuun qaaniidha durumayyuu jechuudha. Mootummaan keenya kana hubateetu kan jijjiiruu qabna jedhee karoora xiiqii karoorfatee duraan immoo inisheetiivii 7-8 jalqabaman immoo har'a 28 gahee hojjetaa jira jechuudha. Kanaaf gandi nuyi keessatti argamnu kun kilaasteera keessatti argamnu kun kilaastera gurguddaa 3 qaba. Kilaasteroota gurguddaa 3 kana keessaati kilaasteera tokko irratti har'akanii facaasaa kana jalqabsiifne lafti kun kanaan duraan lafa aayidil ture, lafa duwwaa ture. Isa booda boqqolloo facaasuutu argama. Boqqollootu irraa ka'edha. Kanaaf waggaatti si'a 2 oomishuu kan jennu suni asitti milkaa'aa akka inni jiru agarsiisa jechuudha. Sila wajjin ilaalle kilaasterri muuziidhaa jira, kilaasterri ruuziidhaa jira. Kana biratti immoo kan horsiisa horiis bal'inaan dibicha gabbisaa kan isaan itti jirantu jira, horiin aannanii jira. Kanaaf hojii hundi asitti hojjetama jechuudha. Akka godina Harargee Bahaatti karoora 130 ol qabnu qabara Dabreet irraa gara 137 garaagarummaa qaba jechuudha akka godinaatti. Bara baraan dabalaata kan jiru. Mobilizationii bal'aa gaggeeffame akkuma kaaraan dura kaasaa turetti ajandaa hooggansa hundaa ta'ee jira, ajandaa uummataa ta'ee jira, ajandaa ogeessaa ta'ee jira jechuudha. Karoora keenya 130 keessa hanga kaleetti 62 qophii gaggeessinee jirra jechuudha. 68 qophii gaggeessinee jirra. Kan har'aa osoo hin dabalatin jechuudha. Facaan keenya immoo gara 16 facaa gaggeessinee jirra. Kuni yeroo gabaabaa keessatti guyyaa qulleessa 26 booda kan caame booda kan itti bal'inaan deemaa jirru. Xiqqaatti guyyaa hektaara 3 raawwachuu qabna kan jiruun qaama hundaaf hubannoo uumnee itti deemaa jirra. Qophii lafaa parsantii 100tti hanga wanni itti xumurra jechuudha. Guyyaa 15 deemaa keessatti parsantii 100 xumurra. Kan raawwannee irra facaafnu hektaara 1,200 facaasaa jirra. Laga kanatti gaa akkuma argitan haalaan tahaa jechuudha. Leenni kun qamadiidhaaf haalaan mijaawaadha. Bara dabrees callaa guddaa irraa argatee jira qonnaan bulaan keenya. Bara kanaas yoo xiqqaatte lafa amma facaasaa jirru kanarraa hektaara tokkorraa yoo xiqqaatte kuntaala 50 kuntaala 60 ni arganna jennee qophii gooneeti facaatti argamna. Zaydaan sanin jamaa geenu jiyaa bulchaa gandaaroo waate. Eega deemmi inisheetiivii karoorri gubbarraa qabee naannoo Oromiyaa hojii oolchuu jalqabdirraa qabee duraan eeggattummaa gargaarsaa hidda lafa qabatee ture jechuudha. Gargaaramaa baay'eedhaa ture karaa seertiniitiin ijeessi imerjensii sagantaa garaagaraatti jala turani. Amma garuu akkuma agartan oomisha gannaatis bonaas lafa taa'uun hin jiru jechuudha. Qonnaan bulaa dura yeroo bonaa yeroo itti fuudhan yeroo itti bashannananii beeka. Amma yeroo bonaa akkuma gannaa suni qophaa'ee hojii bonaatiif karoora calla guddistuudhaas sanyii filatamaadhaas itti qophaa'ee wanni tunnee eeggattii jee if keessatti boqonnaadha kan jiru sun keessaa bee jira.